waa'ee kee eessa akka eegalu anaayyuu naaf hin galu jechoonni cirrachi afaan Oromoo natti hir'ata. Jaalalli kee guyyarraa guyyaatti natti dabaleera. Maaliif kana hunda na jalaa dhokatte? Ana qofaa miti. Ummata kee bal'aa akkas jaallatu san jalaa dhokachuu maaf barbaachise? Maaf garaa jabaatte tashu? Maal sitti yakkine? Lafatti miti barkan akkas qalbiin teenna si faana rarraatuuf. Situ ummata kee taayitaa caalchifatee gaafa dukkanni hamtuu san nu wajji dhaabbate. Gaafa jajjabaan dhiiraatu sodaa wayyaaneetiif shulshulu. Ati garuu sirri isii wayyaaneef himtee ummata shira diinaatiin lapheen gubate garaa ciibsite. Kanaaf si mararfanne. Kanaaf hundaa ol si jaallan. Kanaaf hundaan si jaallan na barbaachu. Hundaa ol kan adda si godhu amala hooggantoota Afrikaa qabaachuu dhabuu keeti. Xiqqaaf guddaa kee tasgabbii dhaggeeffattee yaada isaanii hubatta. Yeroo ati kantiibaa magaalaa Shaashee taatee hojjetaa turte sanatti diimokiraasiin akka biyya faranjii Finfinnee irraan tarkaanfattee Shaashee galtee jedhaa turre. Haala itti uummata keenyatti keessummeessaa turte nu ajaa'ibee. Baay'oo gonkumaa si dhabuun barbaannu. Baay'ee si jaallanna bara. Si mararfanna. As jira nuun jedhi maaloo. Obboleetti kee si jaallattu. Si mararfattu. Soofii ajoofaati. Lafan jirurraa.